tokkuma dhufee waan baay'ee daawwadheera. Kazii በፊት መጨረሻ ቤት አልተሰራ dhaloota kan eegalu daa'imummaarraati. Kanuma giddu galeeffachuunis bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiiwwan gurguddoo kutaalee magaalaa garaagaraatti hojjetee jira. Hojiiwwan hojjetaman keessaa bakki oolmaa daa'immaniif bakki itti bashannanan hojii isa guddaa fi xiyyeeffannoon itti kennamee kan hojjetamedha. Akka bulchiinsa magaalatiiti. Guyyaa har'aas iddoowwan bakki bashannanaa daa'immanii akkasumas bakki oolmaa daa'immanii hojjetaman keessaa tokko filannee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 12 bakka kaafamtoonni misoomaa naannoo Piyaasaatti dhufanii naannoo kan jiraataa jiraniif bakki taphaa bakki oolmaa daa'immanii hojjetame isin daawwachiisuuf kutaa magaalaa kan aanaa 12tti argamnee jirra. Iskirkirush ሚዛን ታቦታ ከኔና ከመራምርቱ ኡታልቻፊ ከኔን ብሮስ ተበደረ ጉያ በቆና ከናን ድራ መነ ኬሰት እንደበርስ አማገሩ አስተን ተበዳ አብሳላት እንዳለ እንጀዳማ ሀርአ ተበገራገራን taphatee kanaanis baay'een gammade kanaan dura bakki itti taphannu hin turre amma garuu bakki itti taphannu mijataan nuuf uumamee nutis keessa taphachaa jirra. Misooma daa'immanii jechuun kan nyaatan kan dhugan akkasumas kan keessa ta'an mijeessuu qofaa miti. Bakka bashannanaa gahaa fi bakka itti taphatan mijeessuunis misooma daa'immanii keessaa isa tokkodha. Dabalataanis bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhimma dhaloota daa'imummaarraa eegalee xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun iddoowwan garaagaraatti bakka bashannana daa'immanii babal'isuun daa'imman guyyaa boqonnaa isaanii dhuguma bakka itti boqotan argataniiru. Hojii bulchiinsi magaalichaa hojjeteefis daa'imman kunneen ofuma isaaniitti ragaa bahu. Bakki kun baay'ee namatti tola. Taphoota garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf taphni baaburaa fi fardeenii as jira. Iddoowwan biraa andeemee beeku taphoonni kun hin jiran. Har'a baarkii tokkuma dhufee waan baay'ee daawwadheera natti toleera. Fakkeenyaaf leenca fardeera baay'ee natti toleera. Leenca gaafan argu tokkoffaa kooti. Baarkii tokkummaarraa kan hin daawwadhe sattawwaa argeera. Leenca gosa lamatu jira. Leenca gurraachaa fi leenca adii jedhamu. Inni kan biraan immoo jaldeessa qocaa waan garaagaraa argeera jechuudha. Daa'imman bakka itti bashannanan argatanii gammachuu isaanii yoo akkasitti ibsan maatiin kanaan dura ijoollee isaa bakka itti bashannansiisu akka fedha isaatti argataa hin turre carraa kan akkamittiin ibsu. Amuru Waaqan jedhama. Duraan akkatti hin bareeduyyuu dhiyoo kana koriidarii irratti jammaree amma kanaafuu bareedaa dhufeera. Bataam ijoolleedhaafis nuufis sammuu keenya jijjiirnaa asitti dhufnee jaajinee ijoollee wajjin kana jechuudha bataam das nama jedha. Yaa'u das ilaal das. Baay'ee namatti tola. Kafaltii xiqqaadhaan ijoollee keenya bashannansiisaa jirra. Magaalaa gidduutti bakki ijoolleen taphatan jiraachuun baay'ee kan namatti toludha. Ijoollee qofaa miti nus baay'ee bashannanaa jirra. Seenaa barataa jirra. Magaalaa Finfinneetti piroojeektoonni garaagaraa hojjetamaa jiru. Piroojeektoonni kunneenis daa'imman kan giddu galeeffatedha. Iddoowwan bashannanaa kanaan dura hojjetamanii dabalata misooma naannoo Kaazaanchisitti hojjetamaa jiru keessattis bakka daa'imman qofa itti bashannanan addunyaa daa'immanii kan jedhu hojjetamaa jira. Kun agarsiiftuu xiyyeeffannoo dhalootni borii keessumaa daa'imman hojii misooma magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiran keessatti argatanidha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee wayita piroojeektii naannoo Kaazaanchis daawwatan Kaazaanchis haareffamte keessatti bakki bashannana daa'immaniis xiyyeeffannoo dhimma argatedha jedhan. Kaazaanchis ታሪኳ በጣም ተቀይሯል. Seenaan Kaazaanchis jijjiirameera. Amma Kaazaanchis haaraa argina. Kaazaanchis haaromte keessatti bakka bashannanaa daa'immanii addunyaa daa'immanii jedhamu hojjetameera. Kana jechuun piroojeektoonni magaalattii keessatti hojjetamaa jiran daa'imman kan giddu galeeffatanidha.